sinumnaan oofu jirti ati diplomaasii addunyaa tanarra deemtee tolchuudhaan saba burjaajee kanaaf abdii horuudhaan saba afaan dubbachuu jiru kana maarree oromoo biyya bulcha miitirkisha oromoo biyya bulcha je'ee saba kana isplain godhuuf qabda sigale saba oromoo biyya bulcha gaafiin hin jiru mee saba oromoo ilma oromoo biyya bulchu kanarraa maal argatte if gaafachuu qabda ummataaf gaafii dhiyeessuu qabda mee maal argatte du'aatii buqqaatii gudeedamuu salphachuu sigale daangaan kee sarbamu eenyummaan kee dhiitamuu gaangistara qaallichi sirra jaarate gaangistarri akka fedhe si godhu sigale tokkummaan kee ka duraan dhiigaan irbuun shinni gaagasii dhaabde sun gartee gandummaan facaasu amma ganda gabbu'ee gosa gosatti an amma duraan isiniin jee ganaa gosa gosaa miti saayiziidhaan abalu furda abalu qalla jee adda wal filuu ta'a namni yoo dafaniif dhaqqabuu baatan sigale maal harkatti jee hayyoonni gartee ummataaf gaafii dhiyeesse discussion marii banee sigale marii banee hayyoonni keenya woboon humnaan eegoo oofu jiraate ati diplomaasii oofu qabda asii teessee waan gartee biyyatti poosti gootee maal jechuun gartee hojiidhaa miti kun hojii aktiivistootaati hojii ummata keessatti hojjetamuu qabu mooraa ta'e gabbisuudhaaf sigale oduu gartee bilziqinnaan addunyaarra facaaftu kana hunda kijiba jechuudhaan addunyaaf isplain godhuudha afaan beeytuun sigale ummatachi burjaajee nuti tokkummaan qabnu ijaaraminsa qabnu mee eenyu jira yoo namichi kun ichi ijee konfiis ta'e kana ni jirra jechuudhaaf ijaaramuu qabda jechuudha ilkeen tabakka takka jirtu waa ciniina jette oromoo dhugaa walitti himuudha sigale akkanuma tullub jaanii boorsaa fudhatanii suufoo uffatanii wal dura oriiwuun bu'aa takkan qabu walirratti amanuu walirra quufuu wal dhageeffachuu abaluu kiyyaatti as dandeessa dhiiraa dhalaadhaan manguddoo fi dardaraan hundinuu tokkummaadhaan sigale arrabar waraana qabdi oromoonii bara gaafa waraana hin qabnee qeeroon dhagaadhaan kuchiiftee arrabar taankii fi maal hidhattee deemu jirti bara wobo sadarkaa kun immoo wallagga keessa drooyinii tolfanneetti garsiisaa jirti soo namni kana gartee waraana kana ol kaafatu ummata sigale amma iddoo tana waan maqaballeessii waraana irratti oofu jiran tana hunda hayyoonni gartee addunyaa dura dhaabbate namoota nagaa dhumu jira maarree nagaa dhumu jira woboo waan tokko du'ee fi woboon xiiqii ba'u jira waan akkana jaamu kana dhaabu sigale namicha kana amala isaanii beeytan sheeytaana ta'u sigale asiin nama jeesisisee ittiin garagalee jara kanaa isin godhe jeetuma nama wal ficcisiisuuf godha sigale kana ni beeytan waan kana waan xixiqqoo tana if duuba garagaltanii guuruu zoon hin ta'in sigale xiyyeeffannaan kee gooliin kiyya eeyse jette eeysattiin goolii galchuu qabaa eessarraa ka'eetiin eessa jira eessa deema jettee yaaduu danda'uudha qabdaa jechuudha hayyoonni ana amma duraan isinumatti waachuu jira walgahiin guddoon godhamuu qabdi ummanni biyyalleen abdii horata kasirna keessa jirulleen abdii horata sigale haala jirulleen abdii horata jechuudha oromoon dheengadda wanni kaateef irraa lolteef waan qabsoon ala kanaa jabaatteef waan tokkummaan jiraatteef arra namni hundi oggii si gaafatu mee yoo isa kana lafaa kaane maaltu jira siinja sigale woboo jira oggii ati jettee woboo siyaasaan eessa bira jirti siinja waraanni dhugaadha biyyan qabatu ka warra biyya qabsiisu warra siyaasaati sun dhugaadha marroon amma suufa lafa kaayee ajajaa nama biroo godhee ifi siyaasaa dalagee ajajaan nama biroo ta'uu qaba jechuudha huggee aangoo qabatu amma Presidenti Egypti kana fakkeenyaaf Abdel Fattah al-Sisi jeneraala ture gaafa aangootti ol bahuu deemu suufa deebi'eeti as ba'ee jechuudha huccuu jeneraalaatiin waajjiran dhayinee jechuudha soo dhugaadha akkas ma'anaan hiikaa kanaa maali waraanni gartee siyaasaa biyya bulcha malee waraanni sirna tiisa daangaa tiisa sigale
warra siyaasaa kana ka ummatatti illee abdii horuu danda'u. Kawaan as deemti jee ummanni gartee yaaddawee namicha kana jala dhumu jiru kanallee wanni as deemaan jirtu jee ummataaf galchuu danda'u waraana caalaa warra siyaasaa kana hayyoota keenya kana. Hayyoonni keenya if gaafachuu qabna. Rakkinuma poosti godhuu osoo hin taane furmaataas fiduu danda'uu qabna. Kanaanichi dhumaatiin ittuma fufti. Abiyyi ichuma ta'a 100%. Tana gartee walitti jibuun hin barbaachisu. Barkutee bar dhumatee fi doolaarri baankii dhume miitirkishoon dhume maatirki. Abiyyi yoo sulultaa namni wal fitu jiraate usee taa'ee Finfinnee bishaan dhuga. An dhugaan sigale nama qaanfatu miti. Bar dhiirtini qaanfatti. Yaabuu maal naan beera keessatti namni maal naan juu jire nama qaanii beekuu miti. Nama rabbi akka tasatti ol darbee namicha miilaan bashaashaa keessa deemu rabbi 4 kiiloo geessee kunuuma private jeetti bitatee jeetti mataa isaatiin deemaa jechuudha. Irra nama kaayyatee miti. Ololaati ooftu kan namarra kaayyatee miti. Saniifuu kana maal godhuu qabda asii teessee dibbee tumuu osoo hin taane damee ololaatii nutu jirra. Sigale. Nutu jirra olli deemaa jira. Si ijaaramin si lafarra jiraachuu qaba jechuudha. Mooraa diinaa huqqiftee mooraa sabaa gabbisuun dirqama jechuudha. Itti aansuudhaan warroottan gartee namicha kana jala jirtan. Warroottan namicha kanaaf gartee lubbuu teessan kennaa jirtan nurraa baradha. Ani sinumaaniin jaa na Anataak Angaasaa Taayyee Lammaa Magarsaa Jaawar Maamma Gadduu Andalgaachoo mee namichi kun ummatuma isaa dhumee ilmaan Taayyee fuudheeti Taayyee hidhee Taayyee waan paartii tanatti ta'e ni beeytan ilmaan Taayyee hidheeti ilmaan Taayyee hidheeti ilmaan Taayyee bineensa gaffacaase obbolee Lammaa Magarsaa warri isaanii mana mootummaa keessan jiru waan godhu dhabnaan mana isfi ijaarratan keessaa fuudhee hidhaan hidhee jechuudha. Nama galata qabuu miti. Inni jaamma xayyaara bitatee jira. Gaafa dubbiin jabaatte laa qulfiisaa kaafata. Isinii ummata wajji hafa. Isinii ummata wajji hafa. Dargiin fi kutee Zimbaabuwee raahaa godhu jira investiera ta'e. Warri isaa wajjiin ummata miidhuu ture hidhuu ture torchi godhuu ture ka mana hidhaa keessatti du'ee fi ka alatti wayyaaneen mataa dafa caafte qabriin haala koytu. Sigale qabriin haala koytu. San yaada keessa galchitanii warri namicha kanaa wajji nama gatu jirtanillee warri namicha kanaa ergamtanii gartee ummata keenya fixaa ficcisiisaa buqqisiisaa gudeechisaa jirtan kunillee if eeggannoo laa dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba jetti Oromoon hogii mammaaytu. Maanaan ayatoota kana mootummaan fedhe hanga fedhe dikteetara inni Gadaaf irra jabaa miti Saadaam Huseen irra jabaa miti warra sagaraan isaanii daaba turte. Warri sun akkamitti dhume gaafa barri isaanii ga'u. Arra warri gartee Saadaam Huseen wajji ture Tariq Al-Aziz faan akkam ta'u turame. Warra dachiin isaan irra sosso'antuun daaba dura afaarra yaa'an sun. Sigale. Sun akkam ta'u turan. Hagam takka arra maatiin isaanii gandi isaanii gosti isaanii fi qaanfachuu jirti jara san. Sigale. Saniifuu guyyaan kun ni dabra. Guyyaan reefi Oromoo harree fe'amee akkatti itti qoflamu kun ni dabra. Guyyaatti aanumee bi reefa keetii ta'e harree fe'amee warra deengadda akkas nu godhee jedhanii uummanni imma tokkotti isin beeka. Eenyuun mootummaa tanaa wajji waan kana godhaa jira. Eenyuun mootummaa tanaa wajji Oromoo xiqqeessaa jira. Uummanni takkatti isin beekaa jechuudha. Ifi eeggadhaa obboleeyyan kee. Ni dabra guyyaan kun. Liqimsaa takka tarrabbisi kennu jechuudha. Abbaa ureetutti yaada lubbuu tanaa rabbii ure. Kabajallee isiniin qabuun siin jee bara. Nama miseensa isaatii kabajaa qabuu miti. Durriyyeedha namichi. An dhugaan siima.
Silaa osoo kabajaa qaba. Baraarraa Gabratsiyoon faan Geetaachoo Raddaatiin akkasii wal lolan bar jaala keenya Geetaachoo jedhanii ni bar yeroo hunda. Milaal ummata sirna beeku hajaarmaa beeku. Tanneen ammoo nuun maal jetti diinota jettiin ergamtoota Ijiptii nufaan jetti. Sigale nu kagartee paartiin tu duuda keenya irratti itti arrabsamne itti xiqqaanne itti diigamne itti namaa gabbaane itti gartee warra lubburraa wal jaalanu jaawar faa kan wajji guddanne kana itti wal dhabne sigale itti nama keessaa gallee paartii itti akkas taane arra Haftaamuu Lammuufaan Finfinnee taa'e warri akkas nu godhuu ture. Sigale Dammaqaan faan Qaallichi Gannaqaan sun siida OMN irra bahe siida Minilik Qaallichi gartee namni dizaayina maaliin jaaree dahabaan jaaree biyya alaatii fide isa jedhee Qaallichi yeroo duraatiif dubbate Dammaqaa sani arra isaanii akti sigale abbootiin jijjiirama maaliif durriyyeen gartee kabajaa nama isaa wajji lafee hin qabduu jechuudha. Ifiifuu kabajaan qabu kabajaa maal beeka? Silaa osoo kabajaa beekee jarri kun jara guyyaa golgolaati jeennuuf kabajaa qabaata. Lammaa Magarsaatiif kabajaa qabaata. Gadduu Andalgaachootiif kabajaa qabaata. Taayyee Dandaatiif kabajaa qabaata. Hangaasaa gartee ka isaa jecha barraa bahar harka naqaa ture saniif kabajaa qabaata. Anaaf kabajaa qabaata jechuudha. Arra laali warri tokkoffarratti isaan arrabsan warri tokkoffarratti isaan diina keenya jaan nuyi paartii kanaatii jecha ummata keenya dhabin ansiifin himu warrootni tokko takka wal beene sigale waan isin keessa jirtaniis waan isin keessaan jennuus wal beene sigale ummata keessan Qaallicha kanaa jecha Qaallichi bakka summaa'ee jira. Sirna kana sirna nami afooshaa namichaa tanaa jecha ummata keessan hin dhabina warrichi keessa jirtaniis tahayyoota keenyatti hin deebi'e eegaa warrichi keessa jiru hangana jee booda tahayyoota keenyatti hin deebi'a hayyoonni keenya mooraa diinaa huqqisa mooraa sabaa gabbisa yoo ummanni miidiyaa irratti isin dhiyeessee maaltu lafa jira itti jirra maarree godhu yoo haga yoom itti jirta namni meeqa xaragamu qaba namni meeqa buqqa'uu qaba itti jiraachuuf namni meeqa dhumu qaba hangas gaazexanyoonni hayyoota keenya nu dhiyeessitan wanni gaafattan namni meeqa buqqa'uu qaba salphinni akkam dhufuu qaba tokko ta'uudhaaf wal cinaa dhaabbachuuf wajji dhaabbachuuf sigale suuta ulaa gallaalteetuma yoo weezarri sitti tole waa darbattee ol deebi'uu zoon hin taane full time godhatte sigale hojii sabaa eega Rabbi si kenne amaanaa Rabbi si kenne tana bakkaan gahuudhaaf itti cinqamtee dalaguun dirqama jechuudha. Hayyoota Amaaraa laali. Fannoo bakka dhibba jirtu tana waliif fiduuf hangam takka dhukkubsachaa jiran haga warra marii biyyoolessaatiin baatutti. Olola akkama ofaafii jiran amma waboo dheengadda yaada siituu irraan fuune gaafa marii biyyoolessaa yaada ummataa walitti qabna jaansan waborraa yaadaa fuune arra fannoo irraa fuunee janii olola oofu jiran jechuudha. Sigale hagas takka gartee warri 4 kiiloo jiru hasaaniitii fi isaan wal quba qabanii jechuudha. Ati hangam takka nama kee quba qabda. Sigale wal gaafachuun anaafis irra jirti jechuudha. Namichi kun waan ati eeggattuun qabu gana dhugaan siima. Amma namni qalbiidhaan gartee waboon itti mudditee maarreedha haasa'uuf ta'a maarreef ta'a qaallichi yoo mana isaa duubaa xiyyitii walitti dha'u jiraate haga dhuftee adda sadhooytutti nama gartee qish ju'u miti. Maaliif namni yoo namummaa fixate kana jechuudha. Namummaa eega fixate kun namummaa irraa bahee jira jechuudha. Nama reefa namaa harreedhaan hoggii oofu deeggartoonni isaa harka dhawan reefa namaa. Reefi bar already kabajaa qabaa bar reefa ta'e feetu samitti ol dha'i
feetu gubi feetu ka feete godhi reefin dubbatu ilaalatu qareefa akkas godhu santu reefa siigale reefaa wajjiif rakkisu jira jechuun namni keenya hayyoonni keenyaas reefa kanarra waa barbaadu jira dhiisaa adeero mooraan lamaanuma tana jenne amma wanni isinirraa eegamu marii qopheessuudha biyya alatti yoo dhugaan sabaa hadooddan yoo dhugaan sabaa qabsooytan yoo faayidaa ta'e isa laallattanii faayidaa chaansiidha qabsaa'utti hin jiraanne guutuun hayyoota Oromoo walgahii hatattamaa yaamu wanni gartee har'a Oromiyaa keessatti haa jirtu hayyuun hin hadochifne doktarrin hadochifne xiinxalaan siyaasaa kan wanni kun hin hadochifne aktiivistii wanni kun hin hadochifne qabaataa wanni kun hin hadochifne sigale beekaaf wallaalaa wanni har'a reefi harra fe'amee deemu kun hin hadochifne wanni isaa hadochisaa jirtu wanni isaa hadochisaa jirtu wanni isaa hadochisaa takkitti jirtu faayidaa isaa qofa laallachuu beekamtii qabu fayyadame dhageettii qabu fayyadame isinittiin kaasa dafa bakka kana naa kenna dafa aangoo tan naa kenna jee gartee chaansii laallachuu qofa jenneeti fudhannaa ummata tokko hagoota godhu haluina godhu hoogganaa isaati ummanni gootaas luyinaas ka godhu hoogganaa isaati ummanni luyinan qabu Oromoon maa cal jettee tees Oromoo yoo namni wal ijaaree kaasuu baate maal yoo ati karaa haasoyte yoo barra haasoyte sigale yoo ati har'a waan biroo jettee boru waan biroo ummanni konfiis ta'a jechuudha yoo har'a ati ilma Oromoo jettee boru ilma Tigree jette ummanni konfiis ta'a jechuudha sigale soo namni keenya keessattuu hayyoonni keenya isintu ummata burjaajiisaa jira akka namichi moor ummata fixu isinii haala mijjeessaa jira sigale waa takka qabsoo karaa nagayaa wanni jedhamu cufamte hulaa cufee jira namichi tana walitti hima qabsoo karaa nagayaa maarre wanni jedhamu isa bira hin jirtu hulaa cufee jira takkittiin inni beeku haataa qofa sirri tokko hoggii dhufe waan beeku qaba sirnummaan hundinuu mililikirraa eegalee hanga qaallicha kanatti sirni hundi gartee yaada addaatiin buqqee malee wohuma qulfuma wayyaanee injiina wayyaaneetiin kaafne injiina abiyyiitiin kaafne jettee yoo itti dhiibaa oolte qulfuma san cabsita malee waa takka injiinni ka'u hin jiru qulfiin injiina wayyaanee kaafte sigale injiina abiyyi kaasuu hin dandeessu saniifuu maal godhu qabda qulfii injiina abiyyi kaasuu dandeessu irra deebuu qabda gowwaan humna malee hin beeku gowwaan kabajaa sodasee sigale kun akkasi amma mootummaan kun mootummaa gartee bar mootummaa tokko namni bar mootummaan backgroundii takka beezi social base kan jedhanii san qabaachuu qaba kun bar social base hin qabu bar durriyyee kanumatti fi wal jaarteetuma gartee qaallichuma kana faarsitu isaan waaqeeffattu isaan raftu isaan kaatu jechuudha wanni jiraasani malee gartee amma wanni gartee akka sirnatti heeraa cabe maalii cabe miitirqishoo cabe sirna paartii cabe maarreja namni yaada tokko qabu hin jiru jechuudha paartii tana keessa ati paartii tana yoo dabalumuu feete akkuma nam tokko dhayteetti dabalamtee dalagaa naa heddi jettaan malee akka sirnatti akka dhaabatti wanni ati itti dabalamuu dandeessu hin jirtu jechuudha maaliif sirnan qabdu yoo fedhe akkuma xalaa'u masadiin inni akkuma taayyee faa geggeessisanii si geggeessaa jechuudha aset afooshasaati waan akkanatti teessee qalbisuu caalaa sirna jaarrattee humna qabdu tana fayyadamu anniisaa waboota lafatti bilaash ta'u jirtu tan anniisaa waboota gartee asiin nama isii qabu dhabdee kophaa fiigu jirtu tan agartee itti fayyadamuu dirqamaa jechuudha dhumaatii ummata kanaatiif namni hundi anarraa eegali namni namicha kana deeggare hundi
dhiiga inni gannaqu kanarraa gaafatama. Hundi keenya anarraa jalqabeen siin jedhe. Hundi dhiiga inni gannaqu, ummata inni buqqaasu, ummata inni manarra diigu, nu hundi nurraa gaafatamnaa jechuudha. Akka waan qulqulluu, akka waan maalitti ifin lakkaa'ina anarraa eegalii yakkamtoota nuti. Namicha sababa namicha kana deeggaruuti. Saniifu yakka keenya san qulqulleeffachuun akka isa gadhaabne sanitti mooraa qabsoo Oromoo gadhaabne. Boonumaatu gadhaabe bara piipii ni beeytanii. Namni yoo duraan piipii jee nyaataa osoo hojii harkan kaa'u bara akka waan udaan harka keessatti si lakkaa'anii. San urgeessinee arraba ilma Oromoo jechisiisu jirra. Mooraa qabsoo Oromoo urgooytu san sakandii takkatti walitti deebiftee ziggodhu maaltu si dhorke. Warri aabaa warra waboo tanarraa sodaa qabdanii waboon ta dursanii miti naa isiniin jee ijoolleen ammaatu ijoollee ariifa. Waan dur kutee siif dhiifama. Siif dhiifama gooti bar daawwi kana fa'aan nama jiilchee beeyta warra mooraa qabsoo Oromoo keessaa gani jedhanii mataa sirraa darban beeyta. Sin dhiisanii namani jiilchisan isaanis galee waboon sun waboo tana sanii miti tammaatun. Amma waboon nama qalee waboon nama buqqisee maarree kan hijiba waboo abiyyiiti. Nuti sirri beeyna waboo shimallisichi keessa leenjisee baay'ata kennee fi maal godhuutu nama fixu jira malee waboon qulqulluun dhugaa sun hay waboon ummata jeesee bar bosonni isaa ummata onnee ummataati. Onnee ummataa keessaa ibbaasaa mee yaadeeti. Zigale. Waboon ummata kana yoo jeese ummanni kun kuunoo deema jaan sigale. Onnee ummataa keessa jira. Ummata kana jeesee onnee ummataa keessaa ibbaasa. Waboo fakkaatee huccuu uffatee alaabaa ol qabee guduruu godhatee deemee nama jeesaa jechuudha. Waboo jee. Sigale akkasii yaadu waboon qulqulluun dhugaadhaa ummata keessa moora akkamitti sigale. Hiikaa waboo kana tursiifne jettee teessi malee wanni isiin nama jeeftu wanni tarkaanfiin isiin namarra fudhattu hin jirtu jechuudha. Adabbiin ni jirti san Ameerikaanis numa gooti. Raashiyaanis numa gooti addunyaa guutuu godha jechuudha. Adabbii nama sirraa gattaa'u diti nama gartee diinaan fuudhee si barbaadu. Lukkee diinaa luka cabsuun hooma jiraati. Mutuu lukuma nu cabsuun hin barbaanne rabbumaan nu baase. Sigala. So saniifu amma ijoolleen gartee yoo dur ati diinaa wajji dalaguu turtee bakka as deebite wallahi dhiifama sii godhan. Anuu dhiifama naa godhanii jiran. Dhiifama sii godhanii sheekha. Sigale. Ganaa ittiin deebiin akkuma rabbiin gartee dhiifama isinii godhee ganaa diliin dalaginaa jiru. Aset ijoollee ariifana. Sigale. Yatamaari lij noo hindeese. Si saniifu warri dursa akka warra dursanitti gartee laaltanii nuudhumattee yoo jarri kun qabate nuudhumattee wanni jedhamu isa waan durii nama madaalu. Sigale. Siyaasaan ni jijjiiramti. If jijjiira. Amma marroon faan nama kutaa torbarraa dhaqee miti nama 6 kiiloo keessa ture ni beeytanii. Nama gartee barumsaanis hin hamatamne jechuudha. So gootummaa fi sabboonummallee nama hamatamne jechuudha. Paartii namni kanaa hoogganu wanni dila sirraa yaaddoytu hin jirtu. Even yoo si jeesellee yoo saba keetii dabarte ati duuteetuma uummanni Oromoo qaanii tana keessaa yoo bahe. Ati duute an amma du'ee Oromoof jecha du'ee wallahi Oromoon ajjeefamurraa daangaan Oromiyaa sarbamurraa karrayyuun tun akkana ta'urraa yoo an du'ee kan baatu taate an du'ee wanni sun ummata sanii dabaruu annam tokko sigalee miliyoonaroota miliyoona ganaa dhalachuu taa'utu jira Oromoon sigalee. So saniifu warri gartee shakkii qabdaniis akka durii laaltaniis jarri huyyoo qabate gosa abaluu dhabamsiisaa yoo qabate amantii abaluu dhabamsiisaa maal jettan sun firraa dhiisaanaa isiniin jee. Dubbii an sirrittiin keessa arge. Ijoolleen garaan jabaattu. Iyyaaddeyna wallaa garaan jabaatan firraa dhiifama isin namaa godhan dhiifama jennaan. Ifiin kan qawwee hungarree ummata ifi osoon isaan ajjeesu isaanit dha'uu haakimuu turanii. Badduun piippii tanaa wififu tariifa fuutee harree feetee ooftu.
bari yeroo duraati miti jimma keessa gaafa reefa harkisan yaadattu lafarra harkisan lafarra harkisuun sun ummatan jiilchine janiiti amma reefa fuudhanii yaa'uu eegalanii amma taraa tana harreerra godhanii booda matar asirra kaayyatanii deemaniin qabiinaa taa'e maaliif waan sagantaan qabdu ummataas hin qabdu ummata kabajjuun qabdu sigale bar yoo ummata kanarraa abdii qabaatte ummata kana kabajja bar piippiin ummatarraa abdiin qabdu beek amma uggii ummata keenya maarree keenya jettu kana dhuga si fakkaatti caayaa maarree jedhanii uggii isaan kijiba gartee ajansii isaanii san gartee deemaati khaadiree dakaa tana cinqaa jedhanii ijoollee durgoo baasanii fi ijoollee miskiina OBN keessatti teessu tana uggii isaan gate ergan kana waan ummata yaadu jiran si fakkaatti ummata isaan abdiirraan qaban ambar oromoon tun takka takka na ajaa'ibsi gurbaa isinirraa abdiin qabne keenyaa jettanii ni barisan sigale piippiin ummatarraa abdiin qabdu haga jiraattu humnaan jiraannarraa abdii qabdi sigale abdii qabdii jechuudha soo namni kanaa siifi sinilu seenaa teetiifi sinilu aadaa teetiifi sinilu daangaa keetii siin tiisu daanguma aangoosaa daangaa kursiisaa daangaa garaasaa daangaa hattoota isaatti hiifata malee waa takka wanni inni daangaa sabaa tiisu hin jirtu jechuudha soo saniifu walii qabatti warri woboo shakku jirtanis hin shakkina naa isiniin jee woboonis duyda kharaabanii haamad hayyoota dhiyeessi oduu hima adda addaa kana kaa ilaal namni ka afaaniin akka tatattajuu kanaa jira sigale damee ololaa damee siyaasaa damee maali damee waraanaa already ta ajaa'iba harkaa qabdan so waan irratti itti guunnee fi waan gartee isaan qaban jabeessinee fi yoo itti sossoone wanni nuti hin goone hin jirtu jechuudha wanni nuti hin goone hin jirtu wannummaan ati fannoon lafa istiraatejii eenyu turre jira wobomoo fannoo turre jira meenaa yoo wanni takka taate eenyu dura finfinnee ol seenamma yoo wanni takka taate dila fannoon chiyaatee dhuftu woboorra fuuma jirti ati kayaata keeti yoo isiin raftee dammayfatteen jaarrattu waan dhufuun beekamu humnaan gam takka qabda jettee yoo wanni takka taate biyya tana kontrool gootee sigale wannatti godhuu dandeeysaa jettee gartee deemtee isaanii wajjin diskas hin gootu adda teessee asii ummata burjaajeessite jarri noorzii jaaramee nu dhufu jira warri kaabaatii maarree jettee ummata rakkiftu sigale saniifu inni ajanduma isinii baasa namichi maas kabajallee isiniin qabu irrumaan sii deebi'a waan hin sirri beekuuf nama oromoo caalaa tuffatuun qaba biyyi nama oro amma isin amaara hannu dhufu jira amaarri osoo dhufe amaarri duraanuu 4 kiilo jira meenaa himi amaarri yoo dhufe sirna mililik deebifna jaa mililik already duraanuu dhufe ol ka'ee haasa'utti hin jiru abiyyi haasa'isiisaa hin jiru mililik keenya sanii isinirra qabsooytanii nurraa baasuu deemtanii isa eegganna yoo jaan irra waa ittiidha sigale mililik duraanuu khaye haasawe waan jiraa hunda nuu himee sigale yaa ilma kiyya gaa nagaa jiraadhu waan in akka keeti jaaladhu qabu ilma kiyya nagaa jiraadhu jee mililik abiyyi dhaammateen kun neeme OBN hundaan nu dabarsuu ture miidiyaan biyya sanii guutuu mililik haasawu mee sirni haareetti fannoon fiddu qaminaa himi سيدان ملك جارمي جرا سينام ملك جارمي جرت ماري أدوان جارمتي جرت أدوا خلوا لأورومو خما يتركش ورلوا لأوزون انتاني خفار فموغنات هوغنان أدوا يجو ملك جالتي جبتي يو أدوا هركدو إني ملك دايركتي هركدو جرتا يجو ما فيك جبنا ما دوغا ولتني مي ونما فنو يورف تجيرما في الدور نمنمان فا مقايو والجيجير مالي سرني مليليكي في سرني نميتش خنا مالي ولدك مليليكي سورما سلبسو تريخوني سلبسو مجرا مليليكي سورما بوكسو تريخوني بوكسو مجرا مليليكي سورما غديتشسو جرا غديتشسو مجرا سيغله مليليكي آدا ورموت غدا فچاسو تريخون رشانو جراو غدا سيغله كنا بوتي غدا تو رشانو جراو
Minilik lubbuun jiraadhaa jeetu aangorraa guuyisee dhiise. So saniifuu awwanni isiniin jiru sigale namni gartee akkam taana jee akka ta'uun dhabu. Hayyoonni keenya akkam taana irra deebuu qabdanii asumaaf fakkeessuu qabsaawaa fakkeessuun hin dalaydu wanaaboota. Dhugaadhaan sabaa gabbuutee qabsooyte. Dhiistee piipii galuudha. Ummata burjaajeessuun hin barbaachisu. Abiyyi caalaa ka ummata burjaajeessaa jiru hayyoota keenya. Dhugaa walitti himuun itti fufaa jechuudha. Nagaan jiraadhu kanuma sheer walii godhi. Sheekka abbutaati.